Yaanna Maariyaam lafa boo'uudhaatti jedhanitti ishee kolfisiise. Yaannaan ati Waaqayyootti dhiyaattu lafa boo'icha kee eegan sanatti akka ati kolfitu godha. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36 asiin dubbisaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36. Baay'een kan dhiifameef jaalala guddaa agarsiisedha. Fariisota keessaa tokko nyaataaf isa waamnaan Yesuus mana fariisichaatti galee maaddiitti dhiyaate. Mandara sanas dubartii cubbamtuun tokko turte. Yesuus mana fariisichaa maaddiitti dhiyaate akka jiru yommuu dhageesse urgooftuu dibataa shurrubbeetti fudhattee dhufte achumaanis bu'aa gara miilla isaa jala dhaabattee mimmaan isheetiinis miilla isaa jiisaa rifeensa mataa isheetiitiinis haxaa'uu jalqabde. Kana booddees miilla isaa dhungatti urgooftuus hin dibde turte. Fariisichi isa waame sun kana yommuu arge namichi kun dhugumaan raajii utuu ta'e isheen miilla isaa qaqqabdu kun dubartii attamii akka taateen beeka ture. Isheenoo cubbamtuudha jedhee garaa isaatti yaade. Yesuus immoo deebiseefi yaa Simoon waan ani sitti himu qaba jennaan inni immoo maal inni yaa barsiisa jedhe. Namni tokko jara lamarraa horii qaba ture. Isa duraarraa birrii 500 isa lammaffaarraa immoo birrii 50 ture. Isaan lachuu waan baasaniif dhabnaan akkasumatti dhiiseef. Jara lamaan sana keessaa kamtuu abbaa horii kanaa caalaa jaallataa jedhe. Simoon yommus deebiseefi namicha isa birriin 500 dhiifameeftu caalaa jaallataa anatti fakkaata jedhe. Yesuus immoo dhuguma dubbatte gara dubartittiitti agarsiisee immoo Simooniin dubartii kana argitaa ani mana kee dhufe bishaan miillaallee anaaf hin fichisiisne. Isheen garuu imimmaan isheetiin miilla koo jiifte rifeensa mataa isheetiin haxoofte. Ati yommuu na simatte anan dhunganne. Isheen garuu erga asitti na argite jalqabdee miilla koo dhungachuun dhaabne. Ati mataa koo homaan dibne isheen garuu urgooftuu gati jabeessa miilla koo dibde. Kanaaf sittan himaa jaalalli ishee inni guddaan kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifameef mul'isa. Xinnoon kan dhiifamuuf garuu jaalala xinnoo agarsiisa. Yommusuma dubartittiidhaan cubbuun keessiif dhiifameera jedhe. Isaa wajjin maaddiitti dhiyaatanii kan turan guungumuu jalqaban. Cubbuu namaayyuu kan dhiisuuf kun eenyu jedhan. Kana booddee Yesuus dubartittiidhaan amantiin kee si fayyiseera. Nagaadhaan dhaqi jedhe. Amantiin kee si fayyiseera. Nagaadhaan dhaqi. Baay'een kan dhiifameef jaalala guddaa agarsiisa. Yohaannis irraas boqonnaa 11 du'aa ka'uu Alaazaar isa Yesuus mana Maartaaf Maariyaam faatti dhiyaate sanarraa dhaqee dubbiseen walumaa gala kutaa kana gabaabsee isinitti dubbadha. Lakkoofsa 29 Maariyaam akkuma kana dhageesseen daftee kaatee gara Yesuus dhaqxee Yesuus iddoodhuma Maartaan isatti dhuftee ture malee ammallee gaddichatti hin galle. Yihuudoonni warri ishee jajjabeessuudhaaf ishee wajjin mana keessa turan Maariyaam daftee kaatee gadi ba'uu ishee argan. Isaan iddoo awwaalaatti ba'uu dhaqxisiyan. Iddoo awwaalaatti ba'uu dhaqxisiyanii ishee duukaan bu'an. Maariyaam iddoo Yesuus ture geessee erga isa argite miilla isaatti kuftee Gooftaa utuu tas jiraattee obboleessi koo idduu ture jettee. Miilla isaatti kuftee Gooftaa utuu tas jiraattee obboleessi koo idduu ture jettee. Kutaa kana lamaan irrattan sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadha. Egaa kutaan inni duraa Yesuus mana fariisicha tokkotti simatamuu isaadha. Egaa fariisota kan jedhamu kun Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 irratti Yesuus waa'ee fariisotaa waan tokko dubbateera. Lakkoofsa 13 irratti mootummaa Waaqaa namoota duraa waan cuftaniif isiniif wayyoo ofii keessanii ittiin galtanii warra itti galuu barbaadaniif immoo karaan kennitanii ittiin jedheera Yesuus fariisotaan. Egaa yeroo Yesuus lafarra turetti gaafa Yesuus qaamaan lafarra deddeebi'aa turetti namoonni gosa garaagaraa Yesuus wajjin turaniiru. Kaleessa akkuma dubbachaa ture. Isaan keessaa tokko warruma Yesuus kutaa kana keessatti mana isaaniitti simatame fariisota kan fakkaatan saadiqoota barsiisota seeraa isaan kun turaniiru. Inni biraan bartoonni Gooftaa warri Yesuusii wajjin deeman
warri waan Yesuus jedhe dhagaan warri Yesuus sibiratti hamna kan jedhan namoonni 12 addatti kan Yesuus biratti hafan turaniiru inni biraan immoo kaleessuma kutaan barsiisaa ture keessaa namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an biddeeniif kan Yesuusin barbaadan turaniiru. Egaa Fariisonni barsiisonni seeraa saadiqoonni warroonni kun Yesuus Kiristoosiin waan hin jaallanneef iddoo marganitti maqaa balleessuu barbaadu. Waan hin jaallanneef jechoota garaagaraatti jechuu barbaadu. Kutaarraa nuu kenname kan lubni amma dubbisan keessattis amma akka hafuurri maansi keessa jiru maal ta'an irreedhan. Barreerreedhan. Isaan kun lafa dhaqanitti waan Yesuus hojjete faallaa, waan Yesuus dubbate faallaa, waan Yesuus jedhu hundumaa faalleessuudhaaf warra duukaa deeman turan. Yesuusuma duukaa deemu lafa Yesuus dhaqu numa dhaqu garuu faallaa isaati. Egaa kutaa kana keessatti immoo Fariisichatu Yesuusin eessatti waamedha. Fariisuma isa Yesuusin hin jaallannetu Simoon kan jedhamutu Yesuusin mana isaatti waamedha. Mata duree dhiyaannaa dhiyeessii caale. Yesuusin mana isaatti waame dhiyaannaa dhiyeessii caale. Erga Yesuusin mana isaatti waame booda immoo Fariisichi kun Yesuusiif waa dhiyeesseera. Nyaata qopheesseera. Maaddiitti wajjin ta'an jedha galgala. Maaddiitti Yesuusin waame. Mana isaatti Yesuusin waame. Yesuusis mana isaa dhaqe. Yesuus mana isaa dhaqee Fariisicha kana. Fariisichi Yesuusin mana isaatti waamee maaddii dhiyeesseef. Yesuusin mana isaatti kan waame Fariisicha kana. Yesuusis mana isaa dhaqeera. Maaddiis dhiyeesseera. Namichi kun kan inni Yesuusin dhiyeesse maaddiidha. Dubartiin tokko immoo cubbamtuu kan jedhamtu immoo isheen immoo mana Yesuustu mana ishee dhaqe utuu hin taane isheetu lafa inni jiru dhaqe. Garaagarummaa isaanii isitti himu. Fariisichi Yesuusin manatti waamee Yesuustu mana isaa dhaqe. Dubartittiin immoo Yesuustu mana isaa dhaqe miti, mana ishee dhaqe miti. Dubartittii cubbamtuu kana isheetu gara Yesuus dhaqe. Fariisichi Yesuustu gara isaa dhaqee dubartittiin immoo gara Yesuus dhaqxe. Garaagarummaan Fariisichaaf dubartittii gidduu jiru dubartittiin gara Yesuus dhaqxee Fariisichi immoo Yesuustu gara isaa dhaqe. Har'a namoonni baay'een Yesuustu gara isaanii dhaqe malee isaan gara isaanii gara Yesuusin hin dhufne har'ayyuu. Fariisichi maaddii dhiyeesseef dubartittiin immoo dhuftee miilluma isaa jalatti kufte. Gad of deebiftee miilla isaa Fariisichi qixxeema Yesuusin taa'aa ture maaddiitti wajjiniin. Dubartittiin garuu maaddiitti qixxee wajjiniin hin teenye miilla isaa jala teesse. Warri kaan wajjin teenyaan isheen miilla jala teesse. Gad of deebiftee. Erga gara Yesuusitti dhiyaattee booda immoo dubartiin kun Yesuustu gara ishee dhaqe utuu hin taane isheetu gara Yesuus dhaqe. Fariisonni dubartii cubbamtuu kana lafa arganitti maaliin dhaanii ajjeesu sila? Maaliin dhaanii ajjeesu? Dhagaadhaan dhaanii ajjeesu dubartiin kun immoo maaloodha? Maaloodha? Cubbamtuudha. Silaayi Fariisicha kana fagootti baqatti maal godha waan ta'eef? Dhagaadhaan dhaa waan ta'eef fagootti baqatti irraa gorti. Amma garuu Yesuustu manicha keessa jiraa'u isa fagootti baqattu manuma isaanitti. Dhagaameera laata? Namni dhageessan. Fariisichi seeruma qabatee jiru seera irratti hojjetu sanaan dubartii kana dhagaadhaan rukutee ajjeessa ture. Amma garuu isa dur fagootti baqattu Yesuusin mana isaatti argite manuma isaanitti. Ameen. Mana isaa sadatti immoo mana kallattii Fariisichi jiru nutuu hin taane Yesuus lafa inni jiru dhattee miilla isaa jala teessee urgooftuu dibataa dhuftee miilla isaatti dhangalaaftedha. Hin cabsite qodaa urgooftuu isheetii. Ameen. Hinuma cabsite. Hin dhangalaafte. Mataa isheetiin immoo maal goote turteedha. Urgooftuu dibataa isa miilla Yesuusitti naqxe kana mataa isheetiin immoo hin xaratti turteedha. Miilla Yesuusin dhungatti turteedha. Kana booddee ilaalanii qubatti qabanii namichi kun utuu dhuguma raajii ta'e eewu akkasiin taate beeka ture. Eewu akkasiin taate beeka ture. Dubartiin kun dubartii cubbamtuudha. Yesuus garuu inni itti mul'ataa jiru. Cubbuun keessii dhiifameera. Ameen. Cubbuun keessii dhiifameera. Ameen. Kana booddee isaan gungumuu isaanii argee nama tokkotu jedhe Yesuus fakkeenyaan. Namicha tokkotu nama lamarraa horii qaba tureedha. Tokkorraa meeqa jedhe? 500. Tokkorraa meeqa? 50. Lamaan isaaniitiin akka isaan baasuu hin dandeenye beekee dhiisee fi isa kamtu abbaa dhiiseef kana caalaa jaallata jennaan
Isa ibbisan dhiifameef natti fakkaata. Isa baay'een dhiifameef natti fakkaata. Baay'een kan dhiifameef jaalala guddaa agarsiisa. Namni wanti baay'een isinii dhiifame. Guddaan kan isinii dhiifame. Guddaan kan isinii dhiifameedha. Namni guddaan dhiifameef wanti guddaan kan dhiifameef jaalala guddaa agarsiisa. Ameen. Waaqayyoodhaaf jaalala guddaa agarsiisa. Dubartiin kun Yesuus akkasittiin jedhe an mana kee dhufee ati mataa koo dhadhaa ejersaan dibne. Isheen garuu mataa fariisichaa dhiiftee miilla fudhatte. Mataa isaa dhiiftee Simoonii mataa dhiiftee ofii isheetii miilla Yesuusiin qabatte. Gad of deebisuu isheeti. Mataa yoo dibdee fariisota jira warra kun isaanii mataa dhiiftee miilla Yesuusiin urgooftuu dibataa dibne turte. Miilla Yesuusiin dibne turte. Gad of deebisuu isheeti. Urgooftuu dibataa in cabsiteedha. Qodaa dibataa sana cabsitee miilla akkam bifachuu hin dandeenyetti. Egaa inni isheen dhiyeessite kun dubartiin kun garaa inni guddaan kan isheen ittiin dhufte garaadhuma isheetiin fuula Waaqayyoo dura kan isheen dhufte. Urgooftuun dibataa galata. Galatuma dhiyeessiteef. Isa jalqabaa Yesuus kan inni sirraa barbaadu galata. Ameen. Urgooftuu dibataa kana inuma cabsitee dhangalaafte miilla isaatti. Galata dhiyeessiteef. Inni biraan miilla isaa dibdeedha. Gad of deebisuudha. Gad of deebisuudhaan dhufte. Miilla isaa kan isheen dibde silaa urgooftuun eessatti dibama? Eessatti dibama? Mataatti dibama. Isheen garuu miilla isaatti dibde. Gad of deebisuu isheeti. Jaalala agarsiifte sadaffaa dubartiin kun. Jaalalaani. Egaa dubartii kana gad of deebisuu ishee argina. Dhiyaannaa isheetu dhiyeessii fariisichaa caale. Garaa isheen ittiin dhiyaattetu isa fariisichi maaddii. Iji Yesuus maaddii fariisichaarra darbee garaa dubartii kanaa ilaale. Ameen. Isa mana isaa dhaqe dhiisee isa gara isaa dhuftee ilaale. Ameen. Egaa Yesuus erga gara isaa dhuftanii garaama qulqulluudhaan gara isaa kottaa. Ameen. Egaa dhiyeessii keenya caalmaa dhiyaannaa keenya barbaada Waaqayyo. Namoonni baay'een dhiyeessii isaaniitiin of gowwoomsuu barbaadu. Waanuma dhiyeessaniin of gowwoomsuu barbaadu. Inni jalqabaan dhiyaannaa keenya akkatti Waaqayyootti dhiyaannuudha. Inni lammaffaan kutaanan dubbise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti obboleessa Maartaaf Maariyaam eenyu du'e? Alaazaartu du'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 10:38 irratti Yesuus mana Maartaaf Maariyaam faatti maal ta'eera? Maal ta'eera jettis? Simatameera. Utuu waamin dhufee Maartaan kan isheen dhiyeessaafii jirtu Yesuusiin nyaata. Maartaan kan isheen Yesuusiin dhiyeessuu barbaaddu nyaata waanuma nyaatanii bulan. Maariyaam immoo nyaata dhiyeessuufii caalmaa ofuma dhiyeessiteef Yesuusiin. Ameen. Maartaan gola keessaa waan ittiin nyaatan waan inni nyaatu barbaaddi. Maariyaam immoo miilla isaa jala teessee dubbe. Maartaan nyaata dhiyeessuufii barbaaddi. Maariyaam immoo ofuma dhiyeessiteef. Ameen. Mina wasi bukkeen kanaa qabaa. Yesuusiif jedhaa. Ofuma kee dhiyeessiif jedhaa. Maartaan nyaata kennuufii barbaaddi. Maariyaam immoo ofuma kenniteef Yesuusiif. Ameen. Dhiyeessii keenya caalmaa ofuma keenya akkanuun isaa dhiyeessinu barbaada. Itti naa himaa mayyuu nama si bukkeeti. Waan ati isaa kennisu caalmaa jedhaa. Waaqayyo jedhaa. Ofii makee akka ati isaa laattu barbaada jedhaa. Maartaan nyaata kennuufiidhaaf dhaabatti. Nyaata kennuudhaaf dhiphatti. Maariyaam garuu nyaata kennuudhaaf miti ofuma laatti. Ameen. Ofuma kennu Waaqayyoodhaaf. Ofima kee kenni. Namni ofii isaa Waaqayyoof kenne wanta biraa Waaqayyoof kennuun itti ulfaatu. Ameen. Miilla isaa jala teessee dubbii isaa irraa dhageesse. Hin dhiyeessitee miti hin dhiyaatteef. Ameen. Hinumani ofuma ishee hin hambifanne. Of hin hambifanne. Irraa of hin hambifanne. Ameen. Ofuma ishee dhiyeessitee miilla isaa jala teessee dubbii isaa irraa dhageesse turteedha. Hin dhaga'amu laata. Namni tokko harka kee ol baasi. Har'aa jalqabee jedhaan isin raajaa islaamiinuma jedhadha. Har'aa jalqabee Waaqayyo karaa haaraa tokko sitti baaseera. Ameen. Zamaan isaaf maqalatanii jedha. Ofuma ishee dhiyeessite. Maartaan garuu harka nyaata dhiyeessuu hin barbaaddi malee of dhiyeessuu hin barbaaddi. Dhuftee sayyuu maaloo naa ergi dhuftee naa gargaartu. Suuqiitti argachuu barbaaddi laata. Ana si waa hojjedhaa seenaa jedhate Yesuus akka jedhe isheen qooda ishee jalaa hin banne sin fudhatte. Isheen qooda ishee jalaa hin fudhatamne filatteetti. Maariyaam
nyaata ilaala dhiyaannaan Maariyaamii Maartaa caalmaa Yesuusiif kan of kenne isheedha. Maartaan namummaa masaa simattee nyaata kennaaf jirti. Maariyaam garuu waaqummaa isaa simattee ofii ishee kennaaf jirti. Yesuus waaqa guutuudha. Nama guutuudha. Maartaan namummaa masaatiin dhiyeessaa jirti. Maariyaam immoo waaqayyoon ta'uusaa beektee ofuma seelaattiif. Ameen. Waaqayyoon ta'uusaa beektee. Inni waaqayyoon dheetteem nyaata kennaaf jirti miti ofuma kennaaf jirti. Ofuma kennite. Isa Maartaan kennite irra isa Maariyaam kennite jechaadha. Maartaan nyaata kennuudhaaf kan Maartaas gaariidhuma kan Maariyaam immoo baay'ee gaariidha. Ameen. Excellentiidha. Ofuma seelaatteef dhiyaannaa Maariyaamin ilaala. Yesuus isa Maartaan dhiyeessaa jirtu caalmaa isa Maariyaam dhiyeessite filate. Dhiyaannaan Maariyaam dhiyeessii Maartaa caale. Ameen. Dhiyaannaan dubartii cubbamtuu kanaaf dhiyeessii Fariisichaa caale. Ameen. Dhiyaannaan kee dhiyeessii kee caale. Ameen. Akkitti waaqayyooti dhiyaatu. Ameen. Egaa Yohaannis irratti immoo inni kun isa Luqaas irraati. Yohaannis irratti immoo Yesuus yeroo lama mana Maartaa Maariyaamiin dhaqe. Inni tokko utuu waamamee dhaqee, inni tokko immoo waamamee iyyuu dafee dhufuu didee dhaqe. Lamaanitti iyyuu Alaazaar hin jiru mana. Isa jalqabaa lafa jiru beeku bakkee hidhatee hin beeku. Yesuus mana isaanii irraa Maartaa Maariyaam duwwaa jira. Isa lammaffaa immoo Alaazaar hin jiru du'eera Yesuus dhufe immoo. Utuu gaafa Yesuus mana isaanii dhaqe sana jiraatee hidhatee Alaazaar hin jiru bakkee joora fakkaata gurbaan. Gaafa Yesuus mana Maartaa Maariyaam faa dhaqee waa'een Alaazaar hin kaane Luqaas irratti. Luqaas 10:38 irratti. Alaazaar as jira Alaazaar Yesuusiifis waan Yesuus hin qabuun dhiyaatuufis kutaa sana keessatti. Hin dhiyaannes hin dhiyeessineefis. Maartaa nyaata dhiyeessite, Maariyaam of dhiyeessite, Alaazaar garuu hin jiru. Yesuus mana kee dhufee sin dhabe. Ameen. Jiru kutaa sana irratti dhaqaa dubbisan Luqaas 10 irratti. Hamma immoo Alaazaartu du'e. Obboleessa tokkicha kana duwwaa qabnaa jedhanii namatti ergan dhufuu madide hin dhageenye miti dhagayeera. Kaleessa Alaazaar. Isuma xiqqoo natti himte dhagayeera jedhee. Dhagayeera achiin hin qabu jedhee. Obboleessa keenya Alaazaartu du'e naan dhufuu madide Yesuus. Yeroo tokko tuuti waamin dhufe yeroo tokko waamtee Yesuus jedhaa dida. Amala of dhoksuu qaba. Namatti erganiin naan dhufuu dide. Guyyaa lama eegan dhufuu dide. Sadii eegan dhufuu dide. Eeganii dadhabanii dhaqanii awwaalan. Eeddee dhabdee waan ati dhaqxee awwaalte sana. Eeddee dhabdee sittiin ta'ettee waan ati biraa galte sana. Har'a ganama kanaa jalqabee abbaan kee nan naqasiin jedha. Guyyaa arfaffaatti sittiin jiru ennaan guyyaa arfaffaatti hin kan Yesuus immoo. Yoo dhufee sittiin fayyadu akka laalcha Maartaattis akka laalcha Maariyaamittis waan tokkoon fayyadu har'a dhufuun isaa. Guyyaa arfaffaatti dhufe. Yeroo erga dhume. Yeroo Maartaa erga dhume yeroo Maariyaam erga dhume hin dhufe. Yeroo erga dhume dhufe. Hin dhufa Yesuus. Ameen. Itti yanii dadhabanii. Mucaa bu'aa jirtuuti innoo qilleensa fudhachiisaa booddeen kadhadhaaf waan ta'eef ammasitti rakkoon. Guyyaa arfaffaatti gaafa inni dhufu Alaazaar maal ta'eera sichi? Akka laalcha Maartaatti sichi hin danda'amu. Dhufuun Yesuus homaayyuu kan qabu. Maartaan dhufa Yesuus dhageessee dhidhichaa gadi itti baate. Akkuma gadi itti baatuuni ammas ilaala ammas dhiyaannaa si ilaala akkasitti dhiyaattu ilaala. Gooftaa utuu tajaajilaatti obboleessi koo hin du'u ture. Yaannaan beektuun kanatti immoo. Luqaas irratti dhiyaannaan beektu amma dhiyaannaan beektu. Utuu tajaajilaatti obboleessi koo hin du'u ture. Deebitee immoo ammayyuu waan isa kadhatte waaqayyo immoo akkasii dhaga'uu nan beekaa jetti. Akkasiin itti haasa'u turaadha. Gargaari nama godhaa nama akkasii. Nagaadhaan qabuu dhuftee nagaadhaan jechuun hin jiru. Waaqayyoodhaaf. Ameen. Waaqayyoodhaaf. Utuu tajaajilaatti obboleessi koo hin du'u ture. Ammayyuu immoo waan isa kadhatte waaqayyo akkasii dhaga'uu nan beekaa jetti. Obboleessi kee hin kaa'e. Ameen warra jirtan. Ameen. Obboleessi kee hin kaa'e. Ameen. Guyyaa sanumaatti akka inni ka'u nan beekaa jetti. Du'aa ka'uunis jireenyis anaa jedhe. Ati ilma waaqayyo akkati taate nama naami yetta akka inni du'aa kaasuu amanuu danda'amte. Dhiiftee deemte achumatti. Achumatti dhiiftee deemte. Yesuus ammayyuu ana lakkoofsa 29 iddoo Maartaan itti dhiiftee deemtee jira malee ammayyuu mandarichatti maaliin gooneedha. Hillinne ture iddoo maseen itti dhiiftee deemtee jira.
Kana booddee Maariyaam dhufa Yesuus dhageessee maal taateedha? Dubbisnee laata wangeela baatanii jirtanii dhufa Yesuus dhageessee kaatetti. Dhufa Yesuus dhageessee gaditti baate. Yeroo gaditti baate akkuma dhufteen Maariyaam akkuma dhufteen Alaazaar yoo ka'es yoo ka'uu baates Alaazaar yoo du'es yoo ka'es yoo sitti kaatee yoo sitti ka'u ta'es atamma yoo Waaqayyo. Akka dhufteen rakkina ishee caalmaa Waaqayyummaa Yesuusitti mul'ate. Wayne rakkina boo'icha ishee caalmaa guddummaa Yesuusin arraa jalqabee rakkina kee caalee sitti mul'atu Yesuus. Amma gaddaam namatti erganii dhufuu ni deemu. Isan ni dhufuu ni caalmaa Waaqayyummaa Yesuusitti mul'annaan Alaazaar yoo ka'es yoo ka'uu baates yoo jiraates yoo jiraachuu baates kadhannaan keenya yoo dhaga'ame yoo dhaga'amuu baates ati isa jalqabaa Waaqayyoodha. Dhuftee maal taateen akka dhuftee maal goote? Dhuftee miilla isaatti maal taateedha? Hin kufteen ati Waaqayyoodha ammayyuu. Yaannaa beetti Maariyaam. Yaannaa beetti. Gaafa gaddaas yaannaa beetti. Gaafa gammachuus yaannaa beetti. Ameen. Utuu tasdiraattee obboleessi koo maaliin ta'u ture? Dhaabattee moo jilbeenfattee? Dura jilbeenfattee moo dura kadhatte? Maariyaam maal kadhatte? Maartaan maal kadhatte? Kadhannaan Maartaan maal ture? Maartaan Yesuusii maal jette akka dhuftee? Utuu tasdiraattee obboleessi koo hin du'u ture. Maariyaamis maal kadhatte? Maariyaamoo kadhannaan Maariyaamoo? Isumaam utuu tasdiraattee obboleessi koo hin du'u ture. Maartaadhaan Yesuus maal jedhe? Obboleessi kee hin ka'a. Maariyaamin immoo maal jedhe? Utuu tasdiraattee obboleessi koo hin du'u ture jennaan maal jedhe Yesuus immoo? Eessatti awwaaltanii ilaalaa. Deebii Yesuus kadhannaan isaanii tokkuma, deebii Yesuus garuu lama. Maartaadhaan obboleessi kee hin ka'a. Maariyaamin immoo eessatti awwaalta ilaalaa deebii Yesuus kadhannaan isaanii hoo? Lamaan iyyuu utuu tasdiraattee obboleessi koo hin du'u tureedhuma. Isa Maartaa deebise maaliin Maariyaamiin deebifne? Maariyaam yaannaa beetti. Dhiyeessii ishee caalmaa dhiyaannaa seeti. Dhiyeessii ishee utuu tasdiraattee obboleessi koo hin du'u tureedha. Kan isheen dhiyeeffatte Yesuusitti. Yaannaan ishee garuu akkuma dhuftee miillatti kuftee soorii jechuu gaafa qaba. Miillatti kufuun ani cubbamtuudha jechuu seeti. Ati Waaqayyoodha jechuu seeti miillatti kufuun seeti. Yaannaan Maartaa dhiyeessii ishee caalmaa Waaqayyoon garaaraase. Ameen. Isheen dhiyeeffatte caalmaa. Obboleessi kee hin ka'aa jedhe Yesuus. Ameen. 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 Kanaaf garaa nuun ittiin dhiyaannu barbaada Waaqayyo. Isa nuun Waaqayyoon dhiyeessinu caalmaa isa nuun ittiin Waaqayyoof dhiyaannu. Egaa Maariyaam Waaqayyoof dhiyeessuu caalmaa ofuma dhiyeessuu filatte. Ofii ishee utuu ofirraa nambifatin Waaqayyoof of dhiyeessiti. Ofii ishee of kennuu beetti. Kanaaf Yesuus gara Maartaa ilaale. Gara Maartaa utuu hin taane gara Maariyaam. Maariyaam gaafa kaate lafa awwaalaatti boo'uudhatti warri jedhanii duukaa ka'an jiru. Maariyaam lafa awwaalaatti boo'uudhatti jennaan yaannaan Maariyaam lafa boo'uudhatti jedhanitti ishee kolfisiise. Yaannaan ati Waaqayyootti dhiyaattu lafa boo'icha kee eegan sanatti akkatti kolfitu godha. Akkini nuti Waaqayyootti dhiyaatu. Akkitti Maartaan ofii ishee Maariyaam Waaqayyoof ofii ishee dhiyeessite, Yesuusiif ofii ishee dhiyeessite, lafa boo'isee jedhanitti kolfuu ishee argan. Ameen. Nagama. Akkamitti Waaqayyootti dhiyaannu? Garaa nuun ittiin Waaqayyootti dhiyaannu. Kottaa ofii keenya dhiyeessina Waaqayyoof. Gurbaan kaleessa dubbadhe sun lafumaa biddeenni nyaata hedduu nan gurguradhee lafa meeqatti baasutti kenni jennaan oowwedhee kenni isatti kennu beeka. Yesuus gaaf tokko jedha utuma taa'u qodaa buusii ilaaleedha. Qodaa buusii ilaala. Iti Yesuus achi ilaalaa jira qodaa buusii. Kan booddee dubartii tokkotu jedha maal kenniteedha? Saantima diimtuu lama kenniteedha. Yesuus baay'ee dinqifate. Kumaan kan lakkaa'amu kan kennan jiru maaliif dinqee Yesuusiin hin hambifanne waan hambifatte hin qabdu seetu. Utuu hambifati Waaqayyoof kennite. Kanaaf Yesuus achi ilaalaa jira. Irraa hambifattee miti namni akkasii nama ofii isaa Waaqayyoof kenneedha. Amma kaleessa isinitti miiramu.
Badeeraa mamma. Namni waaqayyoof kennu zayitii yoo fudhatee gale malee waaqayyoof kennu fakkaatu. Ani maalan fudhate zayitii dibataa fudhatee galuu barbaada. Bade hiikni kennaa bade. Namni waaqayyoof of kennu iyyuu dhiiseera amma. Saamicha ta'e waan ta'eef. Hiika isaa bade. Silaa waaqayyoof kennuun eebbifamuudha. Ameen. 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 Waaqayyoof of kennuun eebbifamuudha. Waaqayyoof of kenninaan karaa lafan beennee makaratta. Lafan facaafnee makaratta. Waan of hin biqilu nyaatta kan jedhamu caafamee jira macaafa Isaayyaas. Demi torba. Waggaa kana midhaan of hin biqile nyaatta. Waggaa dhuftu midhaan of hin biqile nyaatta. Waggaa sadaffaatti immoo qottee makaratta milikkita. Waaqayyo galgala kana ganama kanaa jalqabee nama milikkitaan hojii jalqabuuf qabanaan jedhe. Dhugaa waaqayyooti. Milikkitaan milikkita. Ameen. Milikkitaan sii kennee deemis qiyaasiin iyyuu gaaficha. Waggaan 15 dabalamuu maali nan beekaa jedhe. Innaa waaqayyo laa gara ila nyaate waaqayyooti innis. Hinduuta innaani maali gaana qabaan gaarummaa tokko illee taatu. Guyyaa tokko illee taatu malee si duraan qabu naa yaadadhu maali innaani. Deebii jedhe waaqayyo Isaayyaasiin. Ilaa waaqayyo waa mataa siin aannes. Ameen. Profeesiidhaaf nama mala. Profeetii miti profeesiidha jedhe. Dhalaa keessa nama naa. Deebii Isaayyaas jedhee maadinaan dhaqi waggaa 15 sii dabaleera jedhee. Ameen. Misraachoo. Isatti bu'aa jirtu sana waaqayyo mataadhaan sii ba'eera. Deebii jennaan. Deebi'ee dhufeeti. Yaa'e. Iskiyaas. Waggaa 15 sii dabaleera sii jedha waaqayyo. Maaliin an beekaa jennaan milikkita sii kenna. Isa iyyuu jedhe waaqayyo waggaa 15 lafa dhukkubfattee ciiftu kana taasisetti dabalan jette. Dhiranni isin deebi'a. Abbaan ergaa injiraa laata. Eewudha. Lafa bu'aa jirtu kanatti waggaa 15 sii dabalan jette. Akka jedhe in fayyita. Iddoo isaatti deemita. Waggaa 15 maal arga kee ol kaase. Ilaa waaqayyo akkasiin jedhu lafati bu'aa jirtu kanatti siin dabaluu siin jedhee. Lafa ni dhukkufatee ciisu kanatti miti. Asiin kaata. Gaafa guyyaa sadaffaa hojii keetti deemita. Gaafa guyyaa sadaffaa lafarraa deebitetti deemita. Waggaa 15 siree irratti miti iddoo hojiittan sii dabalee waaqayyo. Ilaa waaqayyo akkasiin jedhu wayitti si dabarseen barammoo sii dabala siin jedhee. Waaqayyo la asuma siree hojii dhukkubatetti cimee namni iskiyaasitti barasan dhukkubatetti cimeera. Du'a gaheedha dhukkubfatee du'a gaheedha. Waaqayyo Isaayyaasiin itti ergee hin fayyitu maal taata malee. Lafa ciisaa jettu kanaan kaatuun achumatti duutaa jedheen. Maaloo achumatti hin ciise jedhuma jila lafa ciisuu ka'e inni immoo dhukkubi ciisinaan inni immoo dhukkubattii ka'eeti. Lafa seen ciibsitee ka'eeti maaloo na yaadadhe girgiddaa manaatti galagaleedha. 15 dabaleera. Lafati dhiirtu kanatti miti. Lafati bu'aa jirtu kanatti miti. Dhuguman dhage as keessaa. Waaqayyootu naman lafa bu'aa jiru kaasuun qabanaan jedha. Maaloo akka keeru kaas yaa'e. Lafatti bu'aa jirtu kana. Waajjirratti bu'aa jirtu kana. Suuqatti bu'aa jirtu kana. Sin kaasa sin jedha waaqayyo. Kanaaf Maariyaam isa jalqabaa ofuma ishee of laatte. Ofuma isheetti kan waaqayyoof kenname.